malee ajaa'iba. Namni waggaa 42 oosaa koo dhaggeeffadhu. Dhiirti yommuu dubartii irra guddoo bareeddi. Qomatiidhaan osoo hin taane. Aayisee namni maal jedhaa dhabeeta? Dhiirri yommuu dubartii irra jiru gaariidha. Siif gala. Dubartii dhiirri jiraachuu dhiirri yommuu dubartii irra jiru bareeda. Haa ta'u garuu iyyuu dhiira waggaa akkasitti jettanii dullacha siree bahuyyuu hin dandeenyu qofa fardaa iyyuu. Waggaa meeqa ati caaltu? 42 dargaggeessaa jedhaa Silkii iyyuu ciisee ka'ee lafaa ka'ee silkii chaarjira kaa'achuu hin dandeenye tarkiftanii maal gochuun isaanii ilkaanii. 42 akkamitti? Wayi. 42 baru kuyyaa jawaari. Asirratti moo asirratti wanta kanaan gaafatama. Ati biyya faranjii jirtaami har'allee baranne waan kana umrii. Yoo isinitti min amanta wallaan xiqqeenyaan biyyaa bahe wallaa. Amanuu fi amanuu dhabuu waan kenna. Anu aimuuf gasaa godhu shan gasaa godhu. Ati tilmaamoon? Tilmaamiyyaa. Tilmaama kanatti illee goobasii illee mitiin goobasii illee al takka atamma yookaan laasaa boggaa 19 18 meebii. 19 lama 19 18 mana diddamoota keessaa. Atillee gammate. Atillee gammate. Haadha faate atillee gammatiif inni 19 gammate. Mana 23 ol jiru 23 irraa 26 gadi 23 ol achi. Okay, 23 aga 26. Garuu ana waliin fakkaatu fakkeenyaaf yoo akkasitti gammattan illee Inni kee didama waliin ta'u. Gimmitiidha. Fakkeenyaaf nama 24 fi 25 taatii jedhaan. Ayyee ati yoo oosaa. 25. Ana maka dhugaa 23 yookaan 22. 25 taati malee obboleettiin kenna. Hundi keessanuun argan. Himadhu bakka amma ati dhugaa jirtu. Namni natti kolfaree na naman. Nuyi jedha. Abdii fi mee tokko 11 akka jedha. Ka 11 sinzirii jira. Okay, meeqa? Meeqa? Wallahi ani dhiisaa abboon dhiisaa akkuma gammattanitti haa ta'u dhiisa. Himadhu du'aayii godhaa jirra nu asii. Amma nama natti kolfisiisuuf deemtanii isin. No. Dhugaa hin himattuu jedhama yeroo baay'ee sii galeera. Akkana isin ilaalame akkana isin. Aisik akkanatti ilaalame. Ilmee keessi. Akkanas ilaalaa amma quba kee kana godhe. Haadha faate. Quba kee kana godhe. Maal ati durbummaa laaluu heddaa quba akkas godhe. Durbummaan ati. Durmaa jeer. Galabbate. Maa. Fingariin dheeraadha. Wannaan akka jidduu sun dheeraadha. Jidduu sun dheeraa isaa bakka makka jira. Dalagaa itti dhumeessite. Alaboo. Wallahi dalagaa itti dhumeessuudhaatu. Qubatan hin miidhine gadi. 25 10 akka 30 rabbii kenna dhiisa amma waan biraatti haasaa ka'a. Yoo barbaadan immoo keessaan isin arfaniifuu keessaan isinii barreessu umurii kiyya. Asirratti garuu. Rakkina takka hin qabu illee. Koometii wayyaa si maal jedha beektaa? Ilkaan lakkaa'aa ilkaan hin beekamaa. Ilkaan inni miti wallaahi ilkaan hin beekamu. Listen, anama fakkeenyaaf. Ilkaan umriidhaa fi miti ilkaan kan nama keessaa anama fakkeenyaaf waggaa 25. Juuna dhufa waggaa 26 guuta. Sigalee? Rakkinni hin qabu saabu. Indoom namni zaman ammaa nama lafa bulee fi nama waan mara beeku namni jaalatu sigalee miti. Anaa kanaa barbaachisaa ta'e 56 namni naan jiru jira barmaal ta'eeti. Haati Faaxeemma Dubaayii kanaa fi moonnoo kana ta'etti achitti xiqqoo furuuzi ho'istolee ga'atte malee isin amma no bro. Wallahi namni xiqqishuma qaabaan dilbateennaan saabu namni illee waa dhidhimeellee waliin dilbatu fakkaata no way.
Indom kalaakan tuwin ano so kita nyade gara guttadhen qofin biyya bay wallahi sareen na nyaate kana atima si achin gurgurta sila rabbi jadi asi achima nu ofta bolettite na chalta Ay rolle taariban dhufte sa ani Itoophiyaa irraa yoo hagaasii muruu taaribumaan deeme wallahi laazim umurii kee karuma kanarratti baqa Duga amantan sama nu baatan sa 45 dhiisaa baqa amma 46 bara dhufu goota baqa shorba shiro liti namni kun dilaala amma dura hin jirani wallahi dhiisaa ko ini matin tabalash okay kajar mamek intu tukinin tabalashadani ini matin tabalashadani ada namni kummaji ajaiba tuje ija analarte garako beri kami sorba fatu jira wallahi ha ada fate afurtami torba fate na barreessa jiran dhugaa rabbi anam dhugaa dubbachuu haadha faatee fi isii tamtu caala guddoodha yoo naan jedhan caaltutu caala guddoodha yaa akkana laalee Leon ichla why not both obboleettii ta'e haadha faatee laalmee fuula daa'imaa qabdi sumun abdii kumee waan jedhu laal afaan qabdii jirti kanaaf dhoffatte dhugaa isaatti 45 eegee himattee obboleettiin ma Abbo wonno gone as magababam annam enjal dukunin dasna dabeta ambo zille machanyal mirte godenya hat fatalle tamet mechin ango dinya ke Amo unoreta oza ummata Filippinidha ummata Filippinii Nepal Indonesia kanneen yoo laalte ilmoodhaan dhale bira xiqqoo umrii isaanii yoo gaafatte 45 35 akkas himatan yaa 36 fa'a fuula keessa yoo laalte jechuudha baay'ee Filippiniin faati jechuudha wallahi si ajaa'iba gizee nuti amma umrii keenya hagana jennee himannu isaan maal jedhanii homaa ittiin fakkaatu anna moosoo biratti isii 20 takka jedhee himadheeni homaa ittiin fakkaatu yoo isin abaartellee isinirraa argatti please stop please stop abaarsa fuudhuuf taatanii no annaman abaaru rakkoo miti ammo ufte mushayyon tumma ke chala bareedina angitti zaabo maalichi barbaadde tajaajila saa itti ture umume ummani tuwiin gajjadhe tuwii yoo fedhe amma makii caalii bareeddi jedha tuwiin akka waan hin jenneemu osoo inshaallah osoo anin areeda ofirraa mucuq godhee akkana shaarbii maradheetin shiita wayii uffadhee itti dhufe hin obomsa obboleessi keenya. Baltazaaraa jedhi. Nama argimanan jaalladha. walirraa bareeddiyaa isaa gaafuma dhalaan takka dhuftee isheen dabara walirraa bareeddiyaa banni walirraa bareeddan haadha faatee walirraa bareeddayyaa Siif yaadi faatee moo? gaafa ani naf dhalaa wajjin taamarayyuu banni walirraa bareeddan saaba banni walirraa bareeddan saaboo bara cinqaan keessa bara saaba nan dhagarree bara saaba Edaa namatti si karaa si wallaalchisa edaani ani ofii akka godhatataa. eebanne osoo saaba zamanni turuu baatee ofii maratanii furuu baatanii kan dhumnee saabu sila ajaartii guyyaarra adiinaa saabu hin taane tullee
Ama caaltu akkasii Amma duratti ani asitti oosaa waliin taa'e wal fuudhaa walirraa bareeddanidha. Haala gasa sun garuu dhugumallee fakkaataa labeeta. We don't know garuu. Kaayiroo achi garagaleen fincaayuu. Qiblaan gara kaayiroo san achi ta'e kaayirootti achi garagaleetiin hin salaatu. Anam osoo oozaa heerumi namni oozaa heerumi na jedhani oozaan hoo jaalala kiyyaan qabame aan oozaan heeru. Wallahi. Jibba isaa qabaatee osoo hin taane oozaan sharrii qaba. Bilaa sharri feensanarraa harcaasa laalakka adurree dhibee qabduusitti. Wallahi gudi maa garuu. Obboleessi keenya dheengadda waan siin jedhu nagarra ati gaafa inni si gorsu. Kum. Bakka irraa baqatan dhayitee siin hin jenne badru. Yaa sanii mitire beeta namni beeta biyya sun ta'in baay'ee beeta namumatu na wasanaa beeta saabu. Social media irratti namni beeta badru illee injira siigalee faaxii illee injira siigalee mi. Garuu injira miree amma haati faatitu ni anamma xiqqisma wallollee. Dibna gootii sodaadde malee. Ijoollee qajeeltee taate. Simaa akka qajeelesaa. Simaa akka qajeelaniya. Sodaa baay'een nu jira garuu. Siigalee koosaniifiyyuu warroonni amma hakkeetii kunniin. Anamma haati faatee dhugaara baay'ee dasna jedhu otoo akka isii jechuudha amma dhaggeessina akkana ta'ee silaaluun osoo dhiira taate hin fuutaa haadha faate. Ani moo argadheeti haadha faatee. Wallahi. Qubeellaa itti na itti sun haadha faate. Sharri isaan argitu rabbeeni waan inni dalagu. Maal jedhu? Alif beekama oozaan beekama sharri baay'atoonni jedhuuf kanaaf yaala. Haati faatee argamteeti silaa. Osoo isiin dhiira taate illee kennisaaf jechuun. Oozaan muka nyaattaa. Osoo isiin dhiira taate itti heerumu osoo nane otuudha miti otoo haasa'an osoo dhiira ta'e hin fuudha. Bakka haallaqe. Ara filiis bannaa jiru. Ara lakkii rabbii jedhii durii caaltu. Caaltu wanni jarmasira beera bakka. Maal rakkoo? Torbee kana booda akka hin ganii walitti dhufne bichaa. Maa? Funyaan kee akkamitti fudhataa dhufaate a'uuzu billaahi mina sheexaanii rajiim a'uuzu billaahi mina sheexaanii maal jechuudha? Hayyi. Wallahi waan hin taane maal? Wallahi. maal? Haadha faatee garuu ati maaliin nama tuysifte amma dubartiillee tuysisuu jammartee qaata daa'imman sirraa bootti. Haadha faatee qaxalii bultee akka ati Afrikaa jirtaa. Gin gaafii isaa gaafadhu haadha faatee. Maaliif akkam taate siree wanni isaa viidiyoo sana dheengadha argaaran. Amma saalim dalagee na bira dhufe malee nagan minni ishee. Gardii cabsite haadha faatee garuu maaliif namni duyitii nama sirra godhaa jira. Kasalii magartee badru. Yaa sanii mantee kan. Saliin. Wallahi beekteeti garuu beekaa akkas goote. Maaltu barbaadetti garuu? Saliin Facebook irratti fidanii namni shirna godhee golfaa jira bal'aa. Anillee Facebookaan arge. Isumattu postotee bar. Maa qooyi rakkinni maal ta'e maa akkas godhattee yerooti? TikTok irra arginsi. Waliin kaasufi. Asii ittiin sirbee jennaan na arrabsitee beektaa girrisaan koomentii jalatti an ittiin sirbee jennaan. Achumaan laayivii gachufadhee deemee poosate. Wallaahi aanan sun akkasin laha baduun baay'ee silaa daa'ima meeqa guddisan sun. Tokko si uumamarree. Kana fudhudha. Haadha faatee hojii keenyaan. Sababaaf. Waitu minachin. Ijoolleen baalee bara ijoollee fiqiriidha barsaa. Fi wallahi waan akka dubarri ofumaan itti deemti malee ijoolleen baalee dhiisa waan akkana.
jaalala bareeda ibsaa fi turte waan ta'eef amma nu sirraa qabduuna anillee sibiraan ta'a jaalala kee bifa adda addaa kanaan ibsiif haadha faatee amma kophaa isiitti isin diddu. Garuu ati jechuun maa dubbii maa akkas gaaffii akkanaa nama gaafatta garuu ati. Mee gizee biraa wayita yoo haadha faatee irraa tarraftee dandeette wayita haadha faatee irraa tarraftee yeroo biraatti deebinu. Haadha faatee kanaaf keenyaanis bakka bulii kudha wayiif sin argu waan taateef sin layyish ban bu'aa. Profaayilii kaadhu kaa. Achi kagate dammoo waan biyya keessa hin jirre haa zoita. Hin dagattu sin. Rabbi si yaadisu waan aniif ta'eef badii ta'e mara rabbi si yaadisu. Seewwan cheelsi.